ani halkan edana duu boru duun beeku gaara kanatti mootummaan nama adamsa maqaan Hussein horor hoo jette horori Hussein maaltu horor Hussein godhe namni bishaan irraa bu'e abbaan fedhe yoo qabame Tigree fi Amaara ta'ullee Hussein Maabarat atak yeroo nama tumanillee dalayduun nama tuma joollee xixiqqoo bahara nama wajji dhuftu jira lukaan achi bu'e eessa bar Hussein Maabaraa harka seente ilmaa haadha sale maallaqannattu janiin nama dhawan ka shurrubbee ta'e ka dabbaal ta'e ka Shee Hamzaa ta'e ka nama as keessa jiru kana ta'e hojiin maqaa Hussein Maabaraatiin tumna dhugaal rabbii ka lafa jirtu tana lama waldaa godaansa seeraan alaa keessa an nama bahe nama galgalaa ganama yaa'ii godhu san ammoo warri ragaadha as keessa jira dubbatan maalin jibbee bahe shiruma bakka takkaatiin jibbe wanni har'a meediyaarraa Oromoo guutuutti bakka takkaatti kaatu suni yaa'ii meediyaarratti ganda tokkorraa kaatu sun achi keessatti bakka itti dadhabne yeroo nama tokko finnee yakkinu waldaa keenyattiin gadi deebina Oromoo nama kana nuu kennaa janii gadiin deeman yeroo dadhabanaas fidan duraan dursee intala shamaraa takka gaafa biyyaa baatu Hussein Maabaraa qofaa mii beek namni dallaala taatee nama dalaguun gaarii gatii itti walii galte saniin nama geessitu warri maallaqa dhuunfaa keenyarraa kafallee jira warri namaan ibiddatti walit dhoonne jira ati intala Oromoo gudeedda taanan obboleeyyan lamaaf sadi gudeedda taanan nama si wajjin dalagu san an dirqama anaaf inni wal dura dhaabbatuun ibidda yoo wal baafne immoo ibiddi sun dirqama nama kuffisaa beek gaafa yakkamaan sun kufe inni qulqulluu ta'eeti yakkamaa taatu maal qaban ummanni kun ammallee sirratti jaarama yeroo sirratti jaarame akkami taphaan ala ta'uu ergaan waliin galle ergaan wajji hattuun taane namni kun dalagaan argatini akka namni takka nama biran geessine akka riskilleen qabanne karaa diinatiin karaa firaatiin karaa qabsiisuutiin shirrisitti tatama obsa waan inni taa ture nin beeka waan an taa ture obsaan ni beeka osoo akkanatti teenyee haasofnu ibiddi halkan tokkoof guyyaa tokko narra deemee beeka firaaf diinalleen maali dhugaan nama ajjeefti dhugaan nama ukkaamsiti warri immoo dhiibbaa dhugaa Oromoo ati dura dhaabbatuu fi ragaan isaanii si harka jiruu fi waan isaan godhan ati beektu dursaniiti iccitii wajjin sunduqa iccitii awwaalamu si godhuu barbaadan Hussein Maabaraa isinii wajji dee'uu hin danda'an ani kaniin dhaladhe kun Oromoo Wallooti hundi ilmaan adeerran kiyyaati nuti ilma namaa kutaan hin beeku an takka Oromoo Walloo wajji jiraadhee hin beeku namni waan haa kutaa dalagaa naa kennan na biran jiru takka lama jennaan bilbila diimaa sidha'ee beeka rakkoon jiru ataqitti warri gaddachee sun warra deeni arabaa gaafan siin jiru bahararra namni haga huduudaa hoggaa dhufu namni tokko 200 dhufa 800 dhufu nama 3,000 nama 4,000 dabarsaniiti namni yeroo irratti qabame dallaalli orihee gaddacha namni kasaare kasaaraa dalaga waan ta'eef ataqitti dachee namuu namatuma mana kireeffatee namatuma nyaata nyaattaa kottu janii kararraa guuranii mana nama naqan dhaggeeffadhu obboleesso warra nuti deeni irraa qabnutu jira warri sun gaddache oggaa gaddach oloo deeme warri gaara dinaggee gadi itti ergee jira dalagan irra dhaabbate jee arabni dukkaan maxaama irraa qaba 200 2,300 suudi makiinaan 600 6,400 irraa qaba carraan inni qabu mootummaa Yamantaa olaantu tana isii gaditti tarkaanfatudha gaafa achitti tarkaanfate miskiina garaa deemu kottu nyaata nyaattaa jeeni jalee godhatee mana onatti ol naqa Oromoo Walloo ta'us Hussein Maabaraati Oromoo Arsii ta'us Hussein Maabaraati kan nama tumu maaliif hawaasni tumamuu kunillee Hussein Maabaratti beeka maaliif dalayduu santu gorfamtuudha nama 30 nama 20 qabataniiti gibbii guguddaa kireeffatan namni makiinan fidee hoggaa seenna qankararraa seentee jirti harka Hussein Maabaraa gaarra asiin baatuu janiin an Hussein Maabaraa gubboo naa kennitiimi argaa isaan fedhu wal arrabsaa olla walillee galuu hin dandeenyu ni beekan warri as keessa garuu namni bahee hoggaa hoosha ol seenee gibbii kabalaa eegalan harka Hussein Maabaraa buutee dawwaladhu harka Hussein Maabaraa buutee dawwaladhu janii tuman akkasiga filmiin akkanaan irra dalagamaa ture gaara kanatti ilma namaa gajjee janii hudduu keessa dhawan ibiddaan eenyu ana shurrubbee janii dhawan nama madotti karaa osoo yaanuu dhufneetim eenyu siree jennaan aboo rabbi isaa balleessu shurrubbee Walloon na dha'e naan jee tokko siigalee joollee kunnoo laale ganda gaara nuuree gubbaat kadhaes joolle mabbaabiiftuti gaafa gosummaan jirtu san siigalee akkamitti kottu gaajee galeetiin nama san wallaanee
shurrubbeen sun ka akkami osoma hojjeteenyu aboo shurrubbee akkami jennaan na abaaraa oolan nama sadii jarri reetti qalee qorichatti godheen ta'a shurrubbee aboo rabbi isaa balleessu jaa oolanii galgala namni dhufee aboo shurrubbee nagaan deebitee naan jenna ijoollee karatti waa daladu tana barbaada yaana yeroo san warri si komatu kun warra karatti bahee miskiina waa godhu warra barbaaddatu namni dhaabbataan mooraa qabu immoo nama sanni adamsita dirqama baalagee nama kee waa godhu akkasitti bar shurrubbee kaalkee cafaa tokko akkana na godhee je nama san maqaa dha'uun barbaadu obboleeyyan keenya dogoggorani gorfadhee qajeelan oromummaan tana qabdii beek haga kana shirri dalagama namni baharaa bu'e kamuu dhalaaf dhiiran tumamnaan usseen maabaraati tumtuun nama tumtu suni gorfamtee teessi gibbii kamuttuu atak keessatti harka usseen maabaraa rabbi si buuseetii dawwaladhuutu jira namni usseen maabaraatu na qabe beekaa hoggaa tumamee bahes usseen maabaraatti beeka ka walloos usseen maabaraati ka arsii usseen maabaraati ka jimma usseen maabaraati yoo namicha san namni beeku jarri sun wal beekaa lubbuun namaa baatee jala deemtee dhiyeessitee namni tokko qabamee anaamii namni kun abaluu biratti je'eeti wal baasa haga kana ta'eef waan kanarratti haasa'uufan wanta lama gaafa ussee waldaatti dabalamee maallaqa hiruu maallaquma oromoo tume san hiraa jiraa warri jiru jira maaliif warri dhiibbaa isarratti godhu sunu warra inni dalagaa biraa dhiisi akka an beekutti yoo sobne malee immoo warri waldaa san keessa waliin turre ni beekan warra nama ofitti yakka murretu jira kun koominiitii Itoophiyaa kee jira kun ammoo garee manguddoo kutaa 11 keessa jira kun waldaa dhuunfaa isaanii keessa jira nama kutaa tokko badiitti muruu hin dandeessu duutee dhabamta malee soba yoo ta'e ana gandummaa qaba isaan haa dubbatanii waan hafe boodan isin itti dabal namni du'ee galatoon waan beekii hedduu ulfaadhu gabaabumatti waa'ee Useen Maabaraa shurrubbeen isinitti himee jira obsaan hanga tokko himee jira Afrikaan himee jira jarri kun jara Useen Maabaraa hojii isaallee beekanii warra seera godaansaa keessallee waliin turan Useen Maabaraa duraan nama miidhaa ture kana eenyuun ragaa ba'a miidhaa ture garuu Useen Maabaraa eega horee godaansaa seenee booda maqaa isaa kan gadamu waan siin Useen Maabaraa nama miidhaa ture damaanaa gooneti dallaala basaasoo nama fidutti alaa 40 dinaggee isaa ka biyyaat namni itti baase masuulummaadha waldeenyi godaansa seeran alaatti kennee irraa fuudhanii namni sun illaa irratti maallaqa isa gaafata bakka namni itti qabame ni dhaqa nama kana duubaan akkamittiin har'a hattuudhaa ja'an hin beekummoo waan amma arrukkaa bergaan dhiise waggaa 5 hin deema namni haxaqitti qabamu maqaa Useen Maabaraa himata kan nama tumu Useen Maabaraa himata laadii kiyyaan dhaba yes thank you iddoo galatoon maamee shurrubbee waa'ee maamee shurrubbee reefuu as keessa Afrikaallee waan tokko waan kaasee qaba maamee shurrubbee bakka tana hin jiru maamee shurrubbee warra rukaaba hannaan takkaa dogoggoraan oofullee waa'ee obboleettii isaa gaafa kaasu maamee shurrubbee galateeffatee osoo inni hin jiraatin isin achirra dhaabbatanii maamee shurrubbeetti ishee ergotanii si'a malee maamee shurrubbee yeroo jalqabaatti faarman kiyya seene naaf inni nurra waliin dubbanne isaa asumaan argaa naasuma beekaa garuu hangasuma walitti hin dhiyaannu naaf inni ini gabaabsan amma kana hawaasa Useen Maabaraa uummanni guutuun dhagee jira atillee ragaa baattee jirta galatoome ammoo Useen Maabaraan hin beeku Useen Maabaraa gaafa dura rukkaaba oofata gaafa rukkaaba dalannu rukkaaba na biratti ergataa ture warra inni osoo isatti sheer gootanii fiddanii bareeda dumaashii gabbuuftanii ilma haadharaa nama haga kamis jettee kafalchiiftee jallatti maa gadhiifte jeeni nama 130 irratti qabeetiin rukkaaba isa hawaalaa irraa qabuun fe'attu jeeni ergaa isaan kun asitti hafanii warri maallaqa irraa qabdu hin dabru jeeni seenaa san namoonni as keessa jiran ni beekan innuu dubbate waldaa godaansa seeran irratti nama waliin huggureetiin warra hin qabne san maallaqa keetiin naafe inaan jee maallaqa saniin fe'eefi aboo sababa keetiin eeganaa kafalataa an dhiisa maallaqni sii kafaluus hin jiru ilma deera anaa suudii dhufuus hin jiru magaalaadhaan magaala walirratti jee namaa gartee hagana deeme namoota san nafeessisee maallaqa kiyyaan 80 hin kafaluu eeganaa ammoo ittiin deebi'u baga kafalte kee kiyya anaa suudii dhufuus hin jiru hin kafalu nama jiru bakka walii keessa beek anaa fi ati takka wal dubbifnee dabbal naafi yeroo jalqabaatiif mana kiyya seente yeroo jalqabaatiif sochuun dubbadde kumaan dalagee maal daa'ima keetiin jibbaan si baqadhaan buloogutillee godheen jiran maaliif gaafa waa'ee shamarraniiti Useen Maabaraa arabni nama tumuus Useen Maabaraati wanni taame amma jallatti yoo namni waa ta'e shurrubbeedha beek garuu maaliin godhuu qaban warra na cinaa kana hordofuu danda'uudhaan qaba Useen gaafa dhufee koree waldaa godaansa seeran alatti miseensa ta'e joolleen haxaq jirtu san guutuun ni facaate
Ijoollee wallollee nam lamatu itti dabalame. Silaa akka kutaa tokkotti immoo jarri sun miseensa qabanii dhiibbaa qabanii yoo waa balleessanii nuti yakka itti murrees yakkan fudhatanii obboleessi kiyya kun as keessa jira ka obboleeyyan isaa shamarri nama sadii gaagaamni irra ga'e. Hatta amma wareegamaa deemne. An faayidaa takkallee ilma namarraa hin qabu. Riskii takkallee nama wajji hidhatan qabu. Rabbiin narra ga'a. Kaniin dalagaddu sinii himeen alagaa wajji dalagadda. Alagaa kaleessa wal ajjeefnu saniin qixxee walii agarree riskii karaa darbuudhaan naa kennan. Dhugaan garuu ilmi nama namoota 370 nama tumaata keessatti. Maqaa nama tokkoo ni beektanii isin. Hussein mataan isaa ajjeessaa yaalii. Yes. Yeroo namni baaraa bu'e Hussein Maabaraati. Namni ataqii qabame Hussein Maabaraati. Anattuu aboo Hussein Maabaraa akkana nu godhe. Obboleeyyan kiyya nam 7 qabame maqaa Hussein Maabaraatiin. Intala deera tiyyaa ta waggaa takka badde Husseenitu dheengadda nama biratti argee suuraa kaasee natti ergee mucaa sana isaaf falatti godhe. Anuutti hin dawwalle ergasii quban qabu. Sini haa galu. Anatti hin dawwalle bilbila mucaatiin nadheeti mucoon tun teessanii abaluu bira jirti naan jee nama sani waan isaa dabalsee fi mucoon bilisa argaa isilleen fedhu dhiisi jeen. Garuu maqaa Hussein Maabaraatiin hin barbaadaa ture. Itti bilbileellee arrabse. Akka mataa kiyyatti namatti dogoggora. Waldaa keessatti ergaa wanta ta'e kitaaba Rabbii ol kaasee kakate. Dalagaa ni qaba, ni qaba. Anuu yoon dalagaa qabaadheetti ergadda. Waan lafa jalaa Rabbi malee ani beekuu hin danda'u. Kana taqitti namni tumamu immoo namni radaa jiru, namni huduuda kana warri dallaalli nama ol ergee warri gaaraa deenii irraa qabu, warri arabni suuqaa liqii irraa qabu, warri wanda makiinaa 30,000, 40,000, 200,000 irraa qabu. Baqateeti mootummaa Yamantuun lama waan taateef isii gadi bu'ee jira. Dalagaan isaa maal? Warri radatti nuti beennu abaluutti fakkeenya walii kaa'uu dandeenya. Husseenuma kanaa'u dhiibbaatti godhanii afaan baara galanii afaan baaratti ooshin irra gubatee jira. Husseen keessa jira. Husseen warra tirkaa. Agendaa qabnaa sagantaa qaba. Ayyee takka Okay, Muhammad waan dabaltu qabdaa? Ani achiin taa'uu barbaade isa kana kanumaan cufee. Waa xiqqoo shawwii. Okay, dabale sagalee kan qollaa. Isinii dabalu. Wanni nuti isinii dabalu obboleessa keenya Maamma Shurrubbees akkuma inni jeetti waldaa san keessa achuma wal barree achuma keessa wajjiis turre achumatti jechuudha rakkoo bu'aa bahii hedduu keessa waliin dabarree garanumaan Maamma Shurrubbees obboleessa keenya galatoomii jechaanii dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf iccitii waldaa kanaa fi dugmentara waldaa kana haga tokko na harka jira jeetiin hubaddaa nama bira jiraatu mala ammoo akka waldaa kanatti dugmentara